Ashama akkam jirtu hordoftoota Milkii Miidiyaa Neetwoork odeeffannoowwan gurguddaa guyyaa har'aatiif qindeeffanne isin biraan geenya. Lixa Oromiyaadhaa godina Wallaggaa Bahaa aanaa mana Sibuu Siree keessatti sababoota hanqina qorichaatiin miidhaan dhaqqabaa jiraachuudhaa fi aanaa Jimmaa Arjoo keessatti immoo hidhaa fi saamichi namoota nagayaa irratti deemaa jiraachuun dhagahamaa jira. Oromiyaa keessatti buufataaleen fayyaa yeroo ammaa hojii dhaabuu irraa kan ka'e dhukkubni akka guutuu Oromiyaatti miidhaa gurguddaa jiraattota irraan geessaa jiraachuun dhagahamaa kan jiru waggaa tokko kana keessa dhukkubni busaa godina Wallaggaa Bahaa aanaa Sibuu Siree ganda Baaqoo Jimmaa keessatti lubbuu namoota hedduu galaafachaa jiraachuun dhagahamaa jira. Weerara dhukkuba busaa babal'atee jiru kanaan haadholii, daa'immanii fi manguddoonni daran jabaatanii akka malee miidhamaa jiraachuun dhagahamaa kan jiru waggaa ta'u qaamni mootummaadhaa naannichatti rakkoo hamaa uummanni keessa jiru kanaaf furmaata kennuu dhiisuudhaan dhibeen kun akka daranuu jabaatee uummata miidhuu godhaa jiraachuun dhagahamaa jira. Kana keessaa hanqinni qorichaa baay'inaan bakkoota hedduutti mul'atuu fi kanaaf furmaanni kennamuu dadhabuun qabxii isa guddaa ta'udha kan jiraattonni himataa jirani. Oduu biraatiin ammoo Wallaggaa Bahaa aanaa Jimmaa Arjoo Araddaa Hundee Guddinaa keessatti sadaasa 10/2023 loltoonni mootummaadhaa waraana bilisummaa Oromoo deeggartan maqaa jechuun namoota maqaan isaanii Abdii Aliyyiitii fi Jireenyaa ol jiraa jedhaman reebicha ulfaataa irraan gahuudhaan gara aanaa Jimmaa Arjootti geessuun hidhaa akka turanii fi mana hidhaa keessatti rakkisaa jiraachuu kana gubbaan immoo haadha warraa jireenyaadhaa kan maqaan ishii Birqee Moosisaa jedhamtu reebuudhaan qabeenya isaanii mana guutuu maallaqa 15,000 fi bilbiloota harkaa saamanii akka deeman odeeffannoon naannicharraa dhagahamaa jiru ifa godha. Oromiyaadhaa godina Harargee Lixaa aanaa Gumbii Bordoddee keessatti hidhattoonni Affaar daangaa Oromiyaa cabsanii seenuudhaan nama tokko hoggaa ajjeesan 3 ol madeessuudhaan loon hawaasaa 40 olii saamanii akka deeman uummanni himataa jira. Daangaa Oromiyaadhaa humnoota mootummoota naannoowwan garaagaraatiin weeraramuudhaan yeroo adda addaatti ajjeechaa fi miidhaawwan garaagaraa uummata Oromoo irra gahaa kan jiran hoggaa ta'u kana keessaa ajjeechaadhaa fi miidhaan humnoota finxaaleeyyii naannoo Amaaraatiin bakkoota adda addaatti uummata Oromoo irratti raawwataman isa tokko. Yeroo kun gama kaaniin deemaa jirutti ammoo karaa daangaa naannoo Affaariin hidhattoota naannoo Affaariin qabeenyi uummataa saamamuu fi lubbuun namoota nagayaa badaa jiraachuunis kallattii biraatiin dhagahamaa jira. Haaluma kanaan sadaasa 10/2023 lixaa Harargeedhaa aanaa Gumbii Bordoddee Araddaa Biyyoo jedhamu keessatti hidhattoonni naannoo Affaar irraa daangaa Oromiyaa cabsuun seenan loon hawaasa Oromoo baay'inaan 40 ol ta'an kan saamanii fi loon 3 rasaasaan akka ajjeesanii fi namoonni hedduunis akka miidhame dhagahamaa jira. Lolli kun hawaasa nagayaa irratti yeroo dheeraadhaaf kan gaggeeffame hoggaa ta'u Aliyyi Abdullee kan jedhamus battalumatti hidhattoota kanaan kan ajjeefamee fi Ahmad Naasiroo fi Jamaal Adoo rasaasa hidhattoota kanaatiin madaa'uudhaa fi namni tokkos kan maqaan isaa hanga ammaatti ifa hin taane guyyuma kanatti madaa cimaadhaaf saaxilamee jiraachuun dhagahamee jira. Naannoo Harariidhaa magaalaa Harar bakka Arattanyaa jedhamu keessatti ilmaan Oromoodhaa maqaa adda addaa itti moggaasuudhaan mana hidhaatti guuraa jiraachuun himamaa jira. Sadaasa 8/2003 irraa kaasuudhaan gareen mootummaadhaa naannichatti teessuma aangoo isaanii tiikfachuu qofaaf uummata ofiifuu qaala'insi jireenyaa mataa gubbaa bu'ee akka malee rakkoo itti ta'e of wallaalchisee boqonnaa dhorkee jiru kanam maqaa gibira kafalaa jiruun maallaqa humnaa olii itti murteessuudhaan yeroo isaan kafaluu dadhaban ammoo humnaan mana hidhaatti guuraa akka jirudha kan hawaasni naannichaa himatani. Akka odeeffannoon magaalaa Harar Arattanyaa irraa ba'aa jiru ifa godhutti uummata mataa isaa yarchisuu dadhabee rakkataa jiru gibira humnaa olii kafalaa jechuudhaan dirqisiisanii irraa guuraa kan jiran hoggaa ta'u uummanni hedduunis nuti gargaarsa barbaannaa eessaa finnam eessaa baasnee isinii kafallaa sababa jaan qofaaf afaan qawweetiin doorsifamanii mana hidhaatti galchamanii akka rakkataa jiranidha kan himani. Waajjira poolisii magaalichaa uummanni guutuu irraa kan ka'e hawaasni dirree gubbaatti barandaarra afatanii akka bulaa jiran kan himamu hoggaa ta'u
guyyaa aduudhaan halkan ammoo qabbanaan waadamaa jiraachuudha kan himaa jirani. Akka odeeffannoon achirraa ba'u jiru kun ibsutti maallaqni uummata irraa funaanamu kun bu'uuraalee misoomaa uummataatiif oolchuudhaaf osoo hin taane humna waraanaa isaanii ittiin gargaaruudhaa fi humna waraanaatiif oolchuu qofaaf akka uummata rakkisaa jiranidha kan odeessi achirraa ba'aa jiru ifa godhu. Mariin araaraa marsaa lammaffaan Taanzaaniyaatti gooticha waraana bilisummaa Oromoo fi mootummaa biyyattii gidduutti eegalee itti fufee jiraachuun mul'ataa kan jiru yoggaa ta'u, marii kana wajjin wal qabsiisuudhaan odeeffannoon ifaa ta'e gara miidiyaatti ba'uurraan of qusachuudhaan marichi iccitiidhaan qabamee jiraachuun mul'ataa jira. Kanarraa ka'uudhaan yeroowwan adda addaatti odeeffannoowwan dhimma kanaa wajjin wal qabatan miidiyaalee hawaasaas ta'ee kallattiiwwan garaagaraatiin kan barbaadaman ta'us garuu yeroo jalqabaatii fi gootichi waraana bilisummaa Oromoo dhiyeenyatti ibsa baaseen marii nagaa sadarkaa olaanaadhaa gaggeessaa jiraachuu isaa mirkaneesse. Torbe darbee oduun marii nagayaa marsaa lammaffaa mootummaa Itoophiyaa fi hooggansa waraana bilisummaa Oromoo gidduutti gaggeeffamaa jiraachuu himamee erga ture booda ibsi jalqaba waraana bilisummaa Oromootiin dhiyeenyatti kenname. Mariin kun gaggeeffamaa jiraachuu isaa kan mirkaneesse ibsi kun akkasumas jilli ajaja olaanaa waraana bilisummaa Oromoo Jaalmarroo Dirribaatii fi itti aanaa isaa Jaal Gammachuu Abbooyyeetiin durfamuu mariidhaaf Taanzaaniyaa jiraachuu ifa godhe. Akka gabaasota torbee darbee ba'aa turan keessatti ajaji olaanaan ABO Jaal Kumsaa Dirribaa yookiin Jaalmarroon gara Taanzaaniyaa balali'ee yeroo muraasa booda itti aanaa isaa Jaal Gammachuu Abbooyyee fi hoogganaan WBO zoonii kibbaa garas akka ga'edha kan himamee ture. Garuu gara mootummaa federaatiinis ta'e waraana bilisummaa Oromootiin odeeffannoo kana iccitiidhaan qabuudhaa fi kan murteessan ta'uudhaa fi gara miidiyaatti baasuurraa kan of qusatan hoggaa ta'u waraanni bilisummaa Oromoodhaan ibsa dhiyeenyatti baaseen hooggansi ABO Oromiyaa irraa gara bakka walgahii kana Taanzaaniyaatti haala nageenya qabuun akka dabarfamuu danda'uuf marii sadarkaa olaanaa uummata keenyaaf beeksisuun maluu fi yeroo qabeessa ta'ee uummata keenya irraa dhokfamee ture kan jiru hoggaa ta'u furmaata siyaasaa karaa nagaan hawwii uummata keenyaa dhugoomsuu fi wareegama qabsaa'ota keenyaa kabajuu milkeessuudhaaf kutannoon keenya itti fufam. ABO'n akkuma marii nagayaa xumurateen odeeffannoo dabalataas ni baasaa jechuudhaan ibsa gabaabaa kennuun isaa mul'ate. Kanuma wajjin wal qabsiisuudhaan namoonnis kallattiiwwan adda addaatiin dhimmoota kanarratti yaada isaanii qooddachaa jiraachuun kan mul'atu hoggaa ta'u ilmaan Oromoo baay'een marii gaggeeffamaa jirurraa gammachuu qabuudhaan mariin kun firii gaarii argamsiisee akka xumuramuuf hawwiiwwan kallattii adda addaan kennaa jirani. Gama biraatiin mooraa diinaa keessa dursee dhiphina guddaa kan uumee jiru hoggaa ta'u kallattiiwwan garaagaraatiin odeeffannoon dhugaa hin taanee fi qulqulluu hin taane raabsamuudhaa fi burjaajii adda addaa uummata keessatti uumuudhaaf akkasumas humnoonni diina Oromoo ta'anis piroopagaandaa siyaasa isaanii facaasuu kanuma itti fufan ta'uun mul'achaa jira. Egaan hordoftoota keenya odeeffannoowwan guyyaadhaaf isiniif qindeessine kan hanga ammaatti hordoftan ture qophii kan biraan hanga walitti deebinutti nagaan tura.